Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel Ekeap akkam nagaa keessanii ani nagaa kiyya. Dhifama hojii yeroo dheeraa sinirraa baduun kiyya ni yaadatama amma deebi'eetiin jira akkam naguma an nagaa kiyya galata rabbii hojiiruma adda addaa biizinu godhee malee nagaadhaan isiniin jedha. Akkam isin naguma baga nagaan jiraattanii ani nagaa kiyya alhamdulillah galata rabbii. Egaa har'allee waa qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Maanneetten kanarraa jaalalleewwan lama yookaan haadha manaa keessanii haa ta'u ilmoo keessan haa ta'u nama barbaadan jechuudha xalafuudhaaf yookaan immoo yoo walii galteedhaan wal jaallattanii walii eeyyama gootanis wal ilaaluudhaaf wal amanuudhaaf yookaan barnootaaf malee akka dirqama waan hamaattiin hojjettanuuf miti kana qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. YouTube channel keenya warri hin argin haaraa dhuftan jechuudha. Anaa dhufu baga nagaan dhuftanii gara YouTube keenya jechuudha. YouTube erga galtanii booda Ekeap yookaan akka app jettanii akkanatti bareetan jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii baha hoggaa kanatti seentan jechuudha. Subscribe mallattoo jettu kana akkanatti cuqaatiin mallattoo notification aaliirra buuftan jechuudha. Egaa alkaitu kan rubuutanii egaa gara barnoota keenyaa irratti dabarfannaa jechuudha. Appilikeeshinii sunis jechuudha Play Store keessanis ni argattan jechuudha. Play Store keessan hogga seentanii haala kanaan Complete Tracker jettanii haala kanaan barreessitan jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif baha jechuudha. Sirriitti ilaalaa jechuudha. Sirriitti ilaalaa isa kana buufattan jechuudha. Eshiyan buufadheetiin qabaa silkii lama godheetiin isin agarsiisa jechuudha. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan isin affeera jechuudha. Egaa waan kana immoo jechuudha hammeenyaaf akka ittiin fayyadamne jedhee yeroo hunda isin gorsa jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkana nan gadhiisa jechuudha. Haga yoonaatti garuu namni mufattanis ni jirtanii kan immoo itti gammadanis ni jirtanii irra caalaan itti gammadeera jechuudha. Maaliif jennaan waan addunyaan keessa jiru waan namni baree jiru hamaas ta'e gaarii baruun dirqama jechuudha. Erga bartanii ofirraa eeggachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa silkii keessan maaliifuu namatti kennuun immoo barbaachisaa miti jechuudha. Silkii lama godheen fakkeenyaaf tokko akka haadha manaa kiyyaatti tokko kan kiyya godheen. Ishee amma silkii lamatu asirra jira jechuudha. Fakkeenyaaf tokko kan haadha manaa kootiiti haa jennu. Tokko immoo kootii haa jennuudha. Appilikeeshinii asirratti buunetti keessa seenna jechuudha. Asirrattis appilikeeshinuma keessa seenna jechuudha. Dirqama silkii keenyaan xalafuudha kan nuti qabnu. Akkuma argitanu tokko asirratti silkii lamatu jira. Tokko fakkeenyaaf kan haadha manaa kiyyaati. Akkamittiin silkii haadha manaa kiyyaa kana xalafuu danda'a? Asirratti kontinuu kan jettu kanan seena jechuudha. Kontinuu. Asirrattis kontinuu. Eshi amma haala kanaan nu bahee jira jechuudha. Asirratti yes agree kan jettu cuqaasna jechuudha. Asirrattis yes agree kan jettu cuqaasna jechuudha. Asirratti akkuma argitanu silkii isa kanarratti jechuudha. Silkii fakkeenyaaf silkii haadha manaa kiyyaa irratti teekstiin baay'eetu jira. Nama baay'eetti bilbila. Kunoo wanna baay'een miskoolaa miiseejii adda addaa. Fakkeenyaaf haati manaa kiyya eessa siin jirtu akkam baru yoo barbaade jechuudha. Lookeeshinii jira jechuudha. Asirrattis lookeeshina kanaan fayyadamee bakka siin jirtu baruu ni danda'a jechuudha. Eshi amma gara appilikeeshinaatti deebina jechuudha. Isteeppii lammaffaa irratti connect with partner phone kan jedhu kana cuqaasna jechuudha. Eshi amma cuqaasne asirrattis akkuma argitanu connect with partner kan jedhu kana cuqaasna. Kunoo kan jaalala kiyyaa kanarratti user ID jedhee lakkoofsa naa baasee jira jechuudha. Ka garasii irrattis baaseera garuu ID kana jechuudha lakkoofsa kana jechuudha. Asirratti kan jiru kana jechuudha lakkoofsa keenya irratti cuqaasna jechuudha. Mobaayila keenya irratti naquudhaaf bakka duwwaa nuu baasa jechuudha. Erga inni bakka duwwaa nuu baasee lakkoofsa bakka itti barreessinu kanarratti jechuudha. Akka lakkoofsa barreessinu nu gaafateera jechuudha. Amma lakkoofsa asirra jiru kana asirratti naqa jechuudha. Fakkeenyaaf silkii kiyya irratti naqa jechuudha. Amma naqee fixeera jechuudha. Koodii erga itti naqee booda jechuudha. Silkii kiyya irratti naqa jechuudha. Silkii jaalallee kiyyaa xalafuudhaaf koodii kan isirratti bahin silkii koo irratti naqa jechuudha. Asirratti send connection kan jiru kun jirtu jechuudha. Isin cuqaasa. Amma
request nu gaafata jechuudha. Asirratti dhufee kan jaalallee kiyyaa irratti jechuudha. Koodiin alatti galee request sana rukuta jechuudha. Accept kan jiru kana cuqaasa jechuudha. Amma dirqama immoo request kana dhufee sin gaafachuu qaba jechuudha. Asirratti kan cuqaase accept kan jettu kana cuqaasa jechuudha. Kunoo haala kanaan kan garan irratti wanti bilbilame kunoo asirratti yoo ilaaltan duwwaadha jechuudha. Ammallee irratti waan hin baaneef jechuudha. Asirratti accept kan jiru kana cuqaasa jechuudha. Eeyyamatti gooneerru. Accept ta'eera jechuudha ammalaa asirratti akkuma argitan jechuudha. Silkii jaalallee kiyyaa kanarra nama baay'eetu jira fakkeenyaaf kunoo haala kanaan silkii kanarratti hin fayyadamu waan ta'eefan kanaan bilbilas kanaan hin fayyadamu waan ta'eef asirratti baay'ee isaati jechuudha. Asirratti amma connect with partner kan jedhu kan hogga rukute refresh godheera jechuudha. Refresh erga godhee booda kunoo haala kanaan bakka bilbilaa yoon gale wanta asirra jiru guutuun isaa jechuudha asirra dhufee naa jira jechuudha. Ka amma dura bilbilamee haasa'ames naa dhufeera. Kasiichi immoo isiin haasoftus abbaan isiin siichitti bilbiltus naaf dhufa jechuudha. Kunoo haala kanaan barreeffama akka jarri barreessan teekstii miseejii waan hundaa jechuudha asirratti naa baaseera jechuudha. Kunoo haala kanaan guutuun isaa asirratti dhufeera jechuudha. Lookeeshina bakka isiin jirtu yoo barbaade jechuudha. Kunoo asirratti mallattoon lookeeshinaa ni jirti jechuudha. Kunoo mallattoo lookeeshinaan cuqaasa bakka isiin jirtu baruudhaaf kunoo asumaan na agarsiisa jechuudha. Asirratti immoo jechuudha ka garanaa kanarratti lookeeshiniin si banaa ta'uu barbaachisa. Dirqama lookeeshinii si banaa ta'uu baannaan garuu immoo arguu hin dandeessinu jechuudha. Lookeeshinii si banaa ta'uu barbaachisa. Asirratti kunoo haala kanaan asirrattis bahee jira jechuudha. Wanti hundinuu wanta asirra jiru achirras jira jechuudha. Silkiin tokko ta'ee jira jechuudha. Fageenya irraa xalafuun ni danda'ama jechuudha. Bakka isiin ooltus bakka isiin ebbaa isiin birrattus ilaaluun ni danda'a jechuudha. Bakka feete yoo isiin jiraatte dirqama koodii sana fudhannaan jechuudha. Haala kana jechuudha. Eeyyamaanis kan walii gootan jechuudha. Eeyyamaanis kan koodii walii kennitanii wal jaallattan jechuudha. Haala kanaan ni danda'ama. Kana fakkaata yoos viidiyoon isin tole laayik godhaa, sheer hiriyoottan keessaniif dabarsaan isiniin jedha. Galatoomaa waan nu daawwattaniif.